daalachake ya gube o ya osimbo balambar jaalalake na gube o akka joka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ordoftoota Fuad Show jalatti argamtan akkam jirtu jecha eeyyen warri amantaa biraammoo akkam jirtu nageenyiki ya kabajaaf jaalala bakka jirtan maratti isin bira haa gahu jecha eeyyen har'a moo'ichuudha holola miidiyaa kanarraa sobaa fi dhugaa kan hin addan baafatin jechuudha kan dubbatamaa jiru jechuudha. Egaa obboleettii keenya Bahareen keessatti argamtu jechuudha miidiyaarraa argaa jirtu erga kaleessaati jechuudha. Mucaan kun murtoon du'aa itti faradamee jira, itti murtaa'ee jira waan jedhutu dubbatamaa jira jechuudha. Kanaafuu namni baay'een naasuu cimaa keessa jira. Hiriyoottan firiyoottan baay'eetu miidiyaa fayyadamu ta'uu ni mala. Eeyyan akkuma beekamu mucayyoon kun mana dalagaatti jechuudha ji'a sadii dura jechuudha kan mucaan harkaa kufee jechuudha mucaa xiqqoon jechuudha daa'imni harkaa kufee kan inni du'e jechuudha. Sababa malee ilmi namaa hin du'u, sababa malee namni tokko du'uu hin danda'u kun sababa. Egaa isheetu sababa ta'e malee mucaan siluma qadaasaatu gahee waan ta'eefu mucaan du'uun mirkaneeffadheen jira. Sanallee dhugaaf soba ta'uu adda baafadhee isiniif qabadhee dhufeera. Mucayyoon immoo haala kam keessa jirti? Murteen du'aa itti murtaa'e kun dhugaadha moo soba waan jedhusi qabadhee isiniif dhufeen jira. Ragaa wajjin jechuudha. Ragaa wajjin waan sobaa tokko asirratti fidee isiniif maxxansuu hin danda'u gonkumaa jechuudha. Kun waadaa kiyya waan ta'eef har'a kun bilbilaan ijoollee achi keessaa obbolaa qabanu hiriyoottan ishee jechuudha. Fira kan qabanu achi keessaa obboleessa kiyya tokkoof dawwalee jechuudha bilbilaan qunnameen jira jechuudha. Waa hundaayyuu adda baafadheen jira jechuudha. Kanaafuu holola sobaa akkana holola sobdanii du'a namaa amma fakkeenyaaf Niyoo Goobanaa Dheengedda torbii darbe keessa jechuudha. Du'eera jedhamee miidiyaan kun hundi du'eera jedhamee dubbatamaa ture jechuudha. Alana osoo namni hin du'in illee nama ajjeesuu eegalamee jira jechuudha miidiyaa kanarratti. Yooma namni rafee yookiin immoo namni sa'aatii 6-7 walitti aansee rafee du'eera jedhamee miidiyaa gadhiifamuun isaa gara booddeetti waan oolaa jiru natti fakkaatu jechuudha. Kanaafuu holola sobaatiin holola zimmiidhamee dhimbiibaa otuu dhimbiibaa buufaa miidiyaatiin burjaaja'uu hin qabdanu yaa ummata keenya jechuudha. Mee amma fakkeenyaaf mucaan kun akka lubbuun jirtu mirkaneeffadheen jira. Ragaa wajjin jechuudha. Isiniif qabadhee dhufeera. Sagalee isaa isiniif qaddee dhufeera kan hin dubbataa turen jechuudha. Gara isin dhaggeeffachiisa jechuudha. Akkuma itti aansutti jechuudha. Waa tokko ragaa malee fuudhee hin dhufu hangaafa hin dhufu jechuudha. Itti aansuudhaan namni maaliif du'a waliif hawwa? Maaliif hamaa namaa qofa poostatu jaallata? Gaafa namni gammachuu qabu gammachuu isaa kanaa walii maaliif hin poostanne isin? Gadda namaa poostatuudha. Gadda barbaacha ummata aakiru zamaan ummata jaarraa dhumaa jechuudha. Waa tokko osoo addan baafatiin buufuu qofa jechuudha. Niyoo Goobanaa haala kanaan du'eera boqoteera rabbi isaa fadhiisu jedhamaa ture jechuudha. Finfinneetti hogguun hiriyoota kiyyatti bilbilee gaafa dhudhakkii Niyoo Goobanaa nuti har'a inni gaafanne galle nagaadhaan marasaa jira sala nutti mamaa ijoollee baay'ee qabna achi keessa. Soba jennaanan asumaan anillee soba namarraan kaa'inaa gara miidiyaa kootiin illee maxxanseen ture jechuudha guyyaa gaafasi. Arras kun obboleettiin keenya murteen du'aa itti faradameera jedhu. Akkamitti murteen du'aa namatti faradamuu danda'a? Akkamitti namatti murteeffamuu danda'a? Seerri biyya Bahareenii fi seera qabdi biyyattiin namni nama ajjeese ni adabama hidhaa umurii guutuu itti faradama malee seerri du'aallee hin jiru biyya sana keessa jechuudha. Mungkin Suudi Arabiyaa keessatti amma seerri Suudi Arabiyaa jechuudha. Nam tokko yoo ajjeefte atis ni ajjeefamta seera biyyattiiti jechuudha. Bahareeniin keessatti garuu wanta akkanaa hin jiru. Itoophiyaadhaan wal qabatti jechuudha dubbittiin. Amma fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti dur namni nama ajjeese namni nama waan adda addaa yakka ciccimaa godhe murtii du'aatu itti kennaatama jechuudha. Fakkeenya yoo fudhan Suudi Arabiyaa keessattis akkas hanga har'aallee akkasuma Suudi Arabiyaa keessatti illee murtii du'aa jira jechuudha. Garuu Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa hafee jira. Erga dargiin galee hafe wantichi duraan erguma dargiin galee iyyuu yeroo xiqqoodhaaf ni ture. Namticha dide jechuudha. Namtichi waan kana dura bu'aan jechuudha. Nama cimaa wayiiti akka seenaa qoradhee gaafadheetti jechuudha nama guddaadha. An kana booda murtii du'aa ilma namaatti hin faradu waan jedhu ani dulloomeera umuriin kiyya deemeera kana booda murtii du'aa namatti hin faradu jedheetu namtichi diduudha achumaan yeroo wayyaaneen bulchitu jechuudha biyyattii kana.
erga inni didee namni biraallee bakka bu'uu ni didee jechuudha. Murtii du'aa namatti murteessuudha. Kanaafuu hafee jechuudha Itoophiyaa keessatti illee duraan ni ture. Garuu Baareeniin, Dubaahiin, Gibsii wanta akkanaa hin jiru. Seera kana kan fayyadamtu eessa beektu? Eeshiyaa keessaa jechuudha. Suud Arabiyaadha jechuudha. Suud Arabiyaan nam tokko ajjeeftee atis duukaa buuta jechuudha. Oolee bula malee atis duukaa buuta jechuudha. Namni zinaa irratti qabame, namni otoo zinaa dalaguu qabames kil godhama jechuudha. Akka Suud Arabiyaatti mormatu irraa gatama jechuudha. Waan akkasiitu seera akkasii seera jabduu akkasii qabdi jechuudha. Suud Arabiyaan duraan hamma akka babbadde kanaa miti jechuudha. Akka amma ilmaan keenya nyaataa jirtu kana osoo hin taane yeroo shari'aa rabbiitiin karaa shari'aatiin bultu sana jechuudha. Utuu namtichi inni kun bakka hin bu'in seerri kun ni ture jechuudha Suud Arabiyaa keessatti. Amma garuu dirreen zinaa, dirreen yakkaa, dirreen adda addaa Suud Arabiyaa keessatti jechuudha kan hin jiru. Kanaafuu Bahareeni osoma gara seeraatiin mucayyoo kana namtichi gara seeraatti geesse akka kassaseedha jechuudha kan an qoradhe jechuudha. Erga mucayyoo isaa duraa duutee gara firdi beetii yookaan immoo gara mana adabbii jiraatti yookaan immoo jira laallatu gara seeraatti geesse akka galmeessedha jechuudha. Obboleettii keenya kana Baareeniin keessatti erga mucaan harkaa kuftee duute jechuudha. Sana booddee mucaan ji'a lamaaf akka achi turtedha jechuudha. Namtichi kun yookaan immoo abbaan dalagaa ishee kun osoo ishee ajjeesuu fedhee ji'a lamaa miti guyyaa lamaayyuu hin bulchu jechuudha. Garuu gara seeraatiin garuu akka amalakkatati akka barreessifatedha jechuudha kan nuti dhageenye jechuudha. Mucayyoon immoo booddee of sodaattee jechuudha bakka sanaa of baaftee jirti. Hamma kun akka bilbilee gaafadheetti bakka sanaa mana hojii sanaa yookaan mana dalagaa sanaa jechuudha of baaftee jirti, baddee jirti, miliqxee jirti jechuudha. Eessa jirti? Fagaattee jirti bakka sanarraa ijoolleedhuma Oromoo bira akka jirtudha kan hin mirkaneeffadhee ka'e jechuudha. Holola sobaa hiyyaasinaa Feesbuukii irratti du'a namaaf hin hawwinaa jechuudha. Du'a namaaf hin hawwinaa uuma khayrii namaaf hawwaa. Tiyaan sun mucayyoon har'a galgala holola sobaa oofuun barbaachisaa miti yaa ummata keenya du'a waliif hin hawwinaa hin sardaminaa waa tokko dubbachuun dura maal akka ta'e maaltu akka ta'e akkam akka ta'e waa hunda ragaa wajjin gaafa qabattanii kaata miidiyaa keessa irratti osoo maxxansitanii gaarii. Maaliif yoo jettan firatu jira, obboleettii qabdi, obboleessa qabdi, maatiitu argaa jiru jechuudha. Mucaan kun duuteetti akka taatetti yeroo isin jettanu murtiin du'aa itti murtaa'ee jira yeroo isin jettanu maatiin maal jedhu mee maatiin akkuma maatii keessaniiti jechuudha. Haala akkamiin akka rifatamu ni beektu miti? Kuni barumsa isiniif ta'uu qaba jechuudha. Waan akkanaarra bilisa osoo of gootanii gamanumaan amanaa kiyya isin biraan gaachuun barbaada jechuudha. Waa tokko adda baafattanu malee akka hin dubbanne jechuudha. Boodi nama rakkisa waan ta'eef. Itaan suudhaan mee sagalee obboleessa kiyyatti bilbilee haala kamiiniin dhugaa fi soba ta'uu adda baafadhe waan jedhu gamanumaan gara sagalee kiyyaatti isin dabarsee isin dhageessisee ka'een deebi'a turtii gaarii. Warri haaraa dhuftan chaanaala keenya sabiskiraayib godhadhaa oduu haaraan akka isin bira yeroodhaan ga'uuf jechuudha. Laayikii illee nu tuqaa nama bira akka nu ga'uuf nu jabeessaa jenna. Mee gara sagalee obboleessa kiyyaatti walumaan turtii gaarii. Ayyee dhimma mucaa Baareeniin keessatti murtiin du'aa itti faradamee jira warra jedhanii dubbataaranuu fi mee wanta kana nama baay'eetu burjaajaa jira waan ta'eefi ati immoo ijoollee firallee achi keessaa ni qabda waan jedhu waan beekuuf hin si gaafadhe jechuudha. Mee wanti kana dhugaadha moo soba? Irra deebii mee? Eşi. Murseetu ati kennamu sobaa bas amma ijoollee achi keessaa nuti naasofnus ijoollee jiru intalli akka nuti mutti intalli achi baddee malee murteen duraatti hin kennamne beektaa? Okay, bakka dalagachaatii badde jechuudha. Bakka dalagachaatii badde malee murteen duraa wanti itti kenname hin jiru. Intalli immoo galgala kana bara galgalaa kanatti lubbuun siidanii jira. Gara hiriyoottan sii ganaa dhuf jedhan. Okay, hadda gara hiriyoottan sii dhuf jechuudha. Garuu mucaan immoo harka bu'ee mucaan duraan jechuudha akka dubbatamaa turetti ji'a lama dura moo sadi dura mucaan arabaa harkaa kuftee akka miidhamte yookaan duuteedha kan dubbatamaa jiru. Wantichi garuu dhugaadha? Dhugaadha yoo sun mucaa qabuutee duun sababa isaatti hundaa'eeti iyyuu kan amma miidhaan kun isirra ga'uu danda'e ture.
Sana kaabutee duun dhugaadha. Ayyee amma kamiifuu bilisa baatee jirti jechuudha. Amma ijoollee Oromoo bira jirti iyyuu jechuudha. Ijoollee Oromoo biratti lubbuudhaan jirti hin jabamu taane. Ayyee dhokattee jirti jechuudha yaani sababa kana. Waa dhokattee jirti malee wanni murtee du'aan ragaamee jedhame tokko hin jiru. Oduu feesbuuk irratti gaggeessaa roone. Ayyee galatoomii biroo koo ulfaadha. Eeyyan egaa kunoo obboleeyyan kiyya channel kiyya jalatti argamtanu laayikii nu tuquun dagatina sobaa fi dhugaa ta'u kunoo isin akka asirraa hubattan abdiin qaba. Kanaafuu hundi keessanuu gara WhatsAppiitiin gara imootiin osoo waliif daddabarsitanii waan baay'ee isiniif dalagna chaayinaalii kana irratti jechuudha. Warri haaraa dhuftanillee nooruu anaa dhufu jecha egaa bashannana keenya haala itti beektan jechuudha akka kaleessa dheengaddaa jechuudha. Golaalee adda addaa illee ni qabna waan ta'eef TikTokii irraa boriitu yoo fayyaa taane inshaallah wal argina gamanumaan halkan gaarii.